ilaalchi kee geeddarachuu barbaadda yoo ta'e jireenya kee keessaa waan gaarii barbaadi irratti xiyyeeffadhu. Namni tokko bishaan barbaada yoo ta'e bishaan ni argata. Akkuma kana waan gaarii barbaadda yoo ta'e waan gaarii ni argata. Jireenya kee keessa waan badaa barbaadda yoo ta'e yeroo hundumaa waan badaa sana argata. Qarshii asitti kennadhee deeme akkam goote jedhee gaafa inni gaafatu namichis ati nama hamaadhaaf gara jabeessa ta'uu kee waan hin beekuufi si sodaadhee qarshii sanaa boolla qoteen awwaalee jedheetti. Kanaafiyyuu waan jireenya kee keessa barbaaddu waan gara fuulduraa kee keessatti ta'u akka yaaddu sanaa isuma deebitee argatta jechuudha. Kanaafati maal yaadaa jirta? Jireenya kee keessa maal barbaadaa jirta? Waanuma barbaaddu sana argata. Ututti bishaan irraa adeemteeyyuu namoonni ilaalcha gaarii hin qabne sababa bishaan daakuu hin dandeenyeefitu bishaan irra deemamu jedhanii waa'ee kan dubbachuu danda'u. Dhabina irratti xiyyeeffachuu utuu hin taane cimina irratti xiyyeeffanna. Ashamaa akkam jirtu kun E20dha. Yeroo darbee barnoota ilaalchaan kan wal qabatu irratti barataa turre faayidaa ilaalchaa irratti jechuudha. Ilaalchi jireenya keenya akka jijjiiru, ilaalchi keenya biyya keenya akka jijjiiru, ilaalchi keenya waan mara keenya akka jijjiiru qabxii babbareedaa walii wajjin ilaalaa turre. Isarraa akka barattan shakkii tokko illee hin qabu. Har'a immoo tooftaa ittiin ilaalcha gaarii gabbifannu yookaan immoo tooftaa ittiin ilaalcha gaarii horannu qabadhee isiniif dhufeera. Hamma dhumaatti daawwadhaa akka isin fayyadu shakkii tokko waan hin qabneef laayik gochuudhaan jalqabaa. Har'a wanti nu wajjin ilaallu tooftaa ittiin ilaalcha gaarii horan yookaan immoo gabbifannu keessaa qabxii tokko walii wajjin barannaa jechuudha. Tooftaan ittiin ilaalcha gaarii gabbifannu keessaa inni tokkoffaani waan gaarii jireenya ofii keessaa barbaadudha. Ilaalchi kee geeddarachuu barbaadda yoo ta'e, ilaalcha kee isa badaa, ilaalcha kee isa sirrii hin taane, ilaalcha kee isa sitti hin tolle geeddaruu barbaadda yoo ta'e, jireenya kee keessaa waan gaarii barbaadi irratti xiyyeeffadhu. Namoonni baay'een jireenya isaanii keessa waan gaarii irratti xiyyeeffachuu hin danda'an, waan gaarii barbaaduu hin danda'an. Namni tokko bishaan barbaada yoo ta'e bishaan ni argata. Namni tokko waan ta'e barbaada yoo ta'e waan sana ni argata. Akkuma kana waan gaarii barbaadda yoo ta'e waan gaarii ni argata. Jireenya kee keessa waan badaa barbaadda yoo ta'e yeroo hundumaa waan badaa sana argatta. Naannoo keessan wantoota badaa sana goota jechuudha. Namicha abbaa qabeenyaa guddaa tokkotu namoota 3 waamee isa tokkotti qarshii 5,000, isa tokkotti qarshii 2,000, isa tokkotti immoo qarshii 1,000 kennee iddoo fagoo adeeme. Inni qarshii 5,000 itti kennamee ittiin hojjetee qarshii 10,000 taasise. Inni 2,000 itti kennamee ittiin hojjetee 4,000 taasise. Inni 1,000 itti kenname garuu qarshii fudhate sana dhaqee boolla qotee awwaale. Namichi yeroo dheeraa booddee deebi'ee jara sana ilaaluudhaaf dhufe. Namichi abbaa 5,000 bira gaafa deemu inni ittiin hojjetee 10,000 taasiseera. Namichi abbaa 2,000 bira gaafa deemu namichi ittiin hojjetee 4,000 taasiseera. Namichi isa abbaa 1,000 bira gaafa deemu qarshii asitti kennadhee deeme akkam goote jedhee gaafa inni gaafatu namichis ati nama hamaadhaaf gara jabeessa ta'uu kee waan hin beekuufi si sodaadhee qarshii sanaa boolla qoteen awwaalee jedheetti. Isa booddee namichis deebisee namichi hamaadhaa fi dhibaa kana qabaate iddootti boon ta'u, iddoo itti wawwaachuun ta'utti qabaate darbadhaa jedheetu hojjettoota isaa ajaje. Agarteettaa waan inni jedhee jalqabe. Ati hamaa waan taateef gara jabeessa akka taate waan hin beekuufi jedhe. Namichis gaafa dhufu maal ta'e gara jabeessatti ta'e hamaatti ta'e waanuma eege argate jechuudha. Waanuma barbaadaa ture argate. Bakka gara jabeessa jedhee yaadaa ture namichicha hamaadha jedhee yaadaa ture gaafa dhufu akkuma yaadaa turetti akkuma barbaadaa ture sanatti gara jabeessa ta'e hamaa ta'e argate jechuudha. Kanaafiyyuu waan jireenya kee keessa barbaaddu waan gara fuulduraa kee keessatti ta'u akka yaaddu sanaa isuma deebitee argatta jechuudha. Kanaafiyyuu waan gaggaarii jireenya keenya keessa jiru bareedaa sana barbaannee sirriitti xiyyeeffachuun baay'ee murteessaadha. Kanaafati maal yaadaa jirta? Kanaafati maal barbaada? Jireenya kee keessa maal barbaadaa jirta? Sammuu kee keessa maal barbaadaa jirta? Naannoo kee maal barbaadaa jirta? Waanuma barbaaddu sana argatta. Maal yaadda? Waanuma yaaddu sana taata. Namoonni jireenya isaanii keessa waan gaarii hin barbaanne tokkoffaa jabina utuu hin taane yeroo hundumaa wanti itti mul'atu dhabinadha. Bakka waa'ee ofii isaaniis kan itti mul'atu dadhabina isaaniitu itti mul'ata. Dadhaboo ta'uu isaanii sana akkam beenne dubbatu kan akkam beenne dadhabina isaanii waa'ee namoota kan biroos dadhabina irratti xiyyeeffatu. Maaliif
waan gaarii hin barbaadan bakka jireenya isaanii keessa dadhabina namoota, dadhabina mataa isaaniitti kan isaan haasa'aa oolanii jechuudha. Namicha tokkotu saree qaba ture, adamsituudha namichichi. Sareen sun yeroo inni bineensota ajjeesu fakkeenyaaf daakkiyyee fa'a ajjeesu sareen sun bishaanirra adeemee dhaqeetu daakkiyyee sana qabee fi fideefii dhufa ture. Saree bishaanirra adeemuu danda'udha sareen kun. Isa booddee hiriyoonni isaa saree dandeettii saree kana akka ilaalaniif hiriyoota isaa nama sadii uumee namooti sadan kun dhufanii gara bishaaniitti gadi bu'ee xiyyaan bishaan irratti daakkiyyee baay'ee ajjeefate. Isa booddee saree sana ajaje. Sareen sunis dhaqee daakkiyyoota bishaan irratti ajjeefamanii jiran bishaanirra adeemee dhaqee fide. Isa booddee hiriyaasaa tokko gaafate. Hojii sareen koo hojjete kana keessaa isa kamiin dinqisiifatta yookiinis immoo isa kamiin jaallatte jedhee gaafa inni gaafattu wanti na ajaa'ibee jiraa jedhe innis jedheen sareen kee bishaan daakuu hin danda'u jedheen agarteetta sareen sun bishaan irra deemuu danda'a ture. Rogi namichi ittiin ilaalu garuu roga kan biraa ture. Roga dadhabinaa, roga hanqinaa, roga mudaatiin ilaalaa ture jechuudha. Silaa sareen suni bishaanirra adeemuu isaatiif baay'ee dinqisiifatamuu kan irra ture. Baay'ee jijjiiramuu kan irra ture. Inni garuu bishaan daakuu hin danda'u sareen kee. Ututti bishaanirra adeemtee iyyuu namoonni ilaalcha gaarii hin qabne sababa bishaan daakuu hin dandeenyeefitu bishaanirra adeemamu jedhanii waa'ee dubbachuu danda'u. Kanaafiyyuu jabina argine, cimina argine irratti yoo xiyyeeffannee jireenyi keenya nagaaf gammachuudhaan qofa. Kanaafuu waan gaarii argine irratti waan gaarii barbaannu sana irratti xiyyeeffachuu danda'utu nurra jiraata. Waan gaarii argine sana immoo yoo dinqisiifne, yoo ajaa'ibsiifne nu miidhu, bakka nu gammachiisa, nagaa nuu kenna malee. Kanaafiyyuu dadhabina duwwaa irratti xiyyeeffatu, jabina irratti hin xiyyeeffatan, dadhabina mataa isaanii fi dadhabina namootaa irratti xiyyeeffatu jechuudha. Kanaafuu dadhabina irratti xiyyeeffachuu utuu hin taane cimina irratti xiyyeeffanna. Kun E20dha. Barnoota kana akka jaallattan shakkii tokko illee hin qabu. Namoota jaallattaniif sheerii godhaa. Akkasumas immoo laayikii godhaa. Hamma barumsa dhufuu walitti deebinutti nagaa Waaqayyootiin turaa. Nagaatti.